السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ترتني معاملكو إماتيكو بغانا غانفتني لايكي gochuun eegala video kana baay'ee sin jaalladha sin kabaja subscribe ree godhaa share ree naaf godhaa har'a waa'ee sumiyaa fi seedoo siniif fidee dhufee jira. Sumiyaan akkuma suuraa asirratti argitan kana gulukoosii godhattee ciisaa jirti. Intaloon beekaaf jajjabeessiti malee baay'ee dhukkubsattee jirti fakkaatti. Dhugaadhaas immoo maaliifi qal'aali miti namni waggaa 10 jibbaan ijoollee kee tokko bahee qabeenya keetiin akka barbaade yeroo ta'u dubartii kan biraa akka barbaade yeroo taasiftee wanti fi ishee abbaa manaa ishee faana dadhabdee fiddee qabeenya sana yeroo akka barbaadetti fittinsu baay'ee tokko namatti dhaga'amaa dhugaa dubbachuuf jecha. Sumiyaa obsasiifaa kennu bareedduu koo obsituu koo nama imaanaa qabduudhaan beekamti. Rabbi obsasiifaa kennu siin jedha. Rabbi immoo abbaa manaa kee gara keetti deebisu inshallah qalbii isaa dhiirri bakkuma deemetti akkasuma hafa giiftii koo dubartiin kamiyyuu sumiyaa kanarraa barachuu qabna. Miknaatu amma sumiyaa kana bareedina ishee yoo amala ishee yoo waan hafteettuun tokko hin qabdu argitanii jirtu. Hayyuu viidiyoo isheen hojjettuuf sumiyaa isheen hojjettu ilaalame eenyutu hayyuun hayleenyaa fakkaattis yeroo dubbatu namni akkasuma irraa namarraa beekama sinii galee sumiyaa haadha fakkaatti bakka haadhaati bakka sabaayeen ishee innillee dhugaa ba'ee fi irra jira. Riyyoon isheellee akkuma amala akka isheen qabdu dubbatanii jiranii. Dhiirri keenyi akkasi kuno kabajan beekani nama isaan kabaju nama isaan jaallatu nama mana koo jedhu nama itti horu hin jaallatan nama bittinsu nama isaati fiddee isheen duraan fiddee sun gadi baasanii dhangalaasu akkas barbaadu ijoolleen keenya dhiironni kamiyyuu. Garuu ani ijoollee Amaaraaf Tigiree warra zeegaan biraafanii ergaan kun wallahi nutu ijoollee keenya warra Oromootti gubachaa jirra. Dhugaa nutu gubachaa jirra. Nuufuun taane jarri mukaanis siniif ta'uu mitiiti. Maaltu itti sin gube maaltu itti sin heerumsiise? Dhiira Oromootti maaltu sin heerumsiise? Dhiirri Oromoo jaalala sin beektu kabaja sin beektu. Yoo mana koo jetteetti cabdee kabajee fi gowwaas itti fakkaata namni ishee deemtee dannastee qattee qeensa ishee qorattu barbaadu. Achi immoo halas akkas baqa dhiirti Oromoo lama baqa tokkoon onneen isaanii tokko miti. Asitti ishee akka haadhaatti kabajuu akka ishee isa jaallattu isaaf yaaddu nyaata isaa maal isaa hojjettu barbaadu. Gara biraa yeroo deeman immoo ishee qeensa ishee teessee qorattee isheef qabattee ishee maal jettu barbaadu. Kanaafuu dhiirti Oromoo 2 3 4 barbaadu malee tokkoon hin ta'ani. Kanaaf siin jedhaa warroonni zeegaa biraa warroonni afaan kara biraa dhageessan maaltu itti sin rakkisee maaltu itti sin cannaqee mee maaltu sin rakkisee han keessan faanatti anuma keessan sinii wayya hammam yeroof hanga waggaa 10 ulfaana jiraatanii miti fikir iska maqaabira isa jedhan sana hin beekani jarri yeroof sinii galee yoo bifni keessanii gara bifa biraatti jijjiiramuu qabee innasu maassalaamaa duruma qotatanii isaan jaluma jalaanii inni amma takkatti olin boobeettu ituma sifaana jiraniitti haala mijeeffatanii jarri yeroo si biratti lafa kana garaa meeqa qabu jennaan obsa meeqa qabu jennaan dhiironni kun wallahi amalan bifa meeqa qabu jennaan subhaanallah. Dhugaa dubbachuuf jecha sumiyaan gan baay'ee tokkotti dhaga'ameera. Biraankiitti fakkaatee ture har'ammoo boru bahanii biraankii nagu har'ammoo boru bahanii biraankii nagu dhuto jettu sargi isaanii gaafa agarsiisan isheen feentii naqqalte fakkaatti. Rabbiin obsasiifaa kennu fayyaa keetti rabbi siifaa deebisu sumiyaa wanti jedhamu hin jiru wallahi. Maal goota boo maalis jechuun wanti godhamu hin jiru bakka
mucaan intaloon laphee nyaattee jirti bakka. Indoo'n fiqirii isatu akkasutu qabameera fakkaata sijammar isheerrayyuu jechaadha. Mee haa ta'u ituma akkas godhee immoo dafee gara ijoollee isaatti deebi'ee bareedaa ture. Ijoollee isaaf hin du'aa minaamin soba dhiirti Oromoo ijoollee jaalala ijoollee sin qabdu sobdeeti malee fakkeessuu jetteeti malee. Jaalala dubartii illee hin qabdu amma tokko argamutti. Hayyuun immoo har'a nama biraa dabaddabde sanuu jaartii sadaffaan barbaadutti. Wayyaa jaallatteetu barbaaddaa giftii koo jaallatteetu barbaaddaa amma kanaa booda dubartiituyyuu isaatiin fuudha. Dubartiituyyuu Sa'idoo fuudha kanaa booda. Mushiin Sa'idoon isa fuudhu. Aarii keef jechaadha dubartiitu Sa'idoo fuudha kanaa booda ni argitaa. Maal fakkaatti kun hin jedhanu. Ndee qiliflif guddattu suuta jettee ati ganaa dhoo. Ay gudee innaa suumiyyayyuu intalaan gafaa fakkaatti waan kabaja qabdu waan ishee hangafaa taateef hin jalaa callisa jalaan callisu. Meetti dubbadhu wallaahi ati suumiyyaatti dubbatte jecha itoo suumiyyaa baatee keektee arrabsite jecha jaarsi kee sadiin siika takkaatti jaarsi kee sadiin xabbu ga'ee siika atuu gudanyaadha beekta atuu gobaziidha kana duraan dursitee waan beekteef suumiyyaatti qaalaatii tokkoon dubbattu babbareedaa yaada babbareedaa malee hibbeetta kaa suumiyyaa sodaa miti bar ati dubbachuuf akkasii go'ammaa suumiyyaatti bar ati sodaa sargi booda na dhiisee deemaa wayii na dhiisaa sarginaan godhu jettee sodaatteetu Sa'idootiin si gade kanatti suumiyyaa arrabsu dhiiste gadi baate mee sargii booda ilaalaa malsi isheen itti deebistu gaa callisaati ilaala hin beekamti intaloon yoo isa sodaatte dhiiste malee akka ammaa kanii intalli irra baati. Innaa isheen kabajamtu waan taateef hin jetture maashaallah tabaarakallaa kabajamoo namaa beennaan ati bareeda bookoo. Akkasii yaa hayyuu keenyaa yaa sumiyaa keenyaa wallaahi sumiyaan garaana nyaattee jirti wallaahi garaana nyaattee jirti rabbi obsa siifaa kennu siin jennaa si jaallannaa si kabajnaa baay baay.